nagaatti Itoophiyaa'e nagaataadha ormaa nagaatti Itoophiyaa'e nagaataadha ormaa nagaasitti dhaamti ijoolleen Oromiyaa nagaasitti dhaamti ijoolleen Oromiyaa. Ameerikaan illee Osaamaa bin Laadeniin biyya Paakistaan magaalaa Abbottabad keessatti gaafa ajjeeftu hanga kana qophoofteetti jedhamee hin yaadamu. Xiyyaarri waan hin jirreef tarii uummanni karaa irra deemu hunkuramaa jira. Gara waajjira eejensii qormaata biyyoolessaa Obomboleettii 22 asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi gorsaa seeraa seenessaan abbaa seenaa Arsadee obomboleettii 22 Kutaa 29ffaa Kutaa 28ffaa keessatti badhaasaa Huseenii kaardii bu'aa qormaataa duraa badee ture baafachuu fi waajjira eejensii qormaata biyyoolessaa magaalaa Finfinneetti argamu deemuu isaa karaa foddaa gubbaa Faazir jedhee obbo Lamuu waamuu isaa obbo Lamuunis waraqaa adii fi iskiriiptoo waliin fidanii badhaasaatti kennanii jecha Faazir jedhe sana barreessee akka isaanitti agarsiisu ajajuu isaanii fi badhaasaan afaan 8 tarreessee barreessee obbo Lamuutti agarsiisu. Obbo Lamuun dandeettii badhaasaatti waan gammadanii fi karaa balbalaa gara biiroo isaanii akka seenu erga taasisanii booda afeeruun waliin haasa'aa turuu isaanii gama biraanii beesaa fi bagidduu gidduutti falmii cimaan adeemsifamaa turuu badhaasaan obbo Lamuu bira ture utaalee ka'ee bagidduutti dubbachuu eegaluu hojjettoonni waajjirichaa bakka beesaa fi bagidduun wal falmaa jiranitti marsuu badhaasaanis miira keessa galee Itoophiyaa biyyi jedhamu sablammiin ala qabatamaatti kan hin jirre ta'uu kanas fakkeenyaan hoggaa ibsu Affaariin Somaalee Sidaamaa Walaayittaa yookaan deemtee biyyoo ammaartee kan eenyutu jettee yoo gaafatte hundi isaanii kan keenya jechuun kan saba isaanii ta'uu kan ibsanii fi Itoophiyaa maqaan jedhamu qilleensa gubbaatti kan kenname malee lafarratti qabatamaatti sabaaf sablammii osoo hin tuqin biyyoonis ta'e dacheen Itoophiyaa jedhamu kan hin jirre ta'uu yoo fedhii irratti hundoofte malee kan diigamtu ta'uu akka ibseenii obbo Lamuun harkaa fuudhanii kan diigamu waan ijaaramee jiru qofa ta'uu osoo ibsaa jiranii badhaasaan deebisee harkaa butee harka isaan akka callisan erga taasisee booda miira nama hundaa argachuu erga hubate booda haala tasgabbii qabuun haasa'uuf osoo jedhuu addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'inna laataa? Eejensii qormaata biyyoolessaa kana keessatti maaltu ta'uuf deema? Badhaasaan haala tasgabbii qabuun haasa'uuf kan ture maali? Kutaa 29ffaa waliin haa hordofnu. Badhaasaa Huseen harka isaa lamaaniin akka callisan gaafate. Gonkumaa akka tasgabbaa'etti miira hundaa argachuu akka bareenii booda akkas jechuun haasaa isaa itti fufe. Itoophiyaan tokko ta'uun gaariidha. Namni tokkummaa jibbu hin jiru. Tokkummaa fedhii fi jaalala irratti hundaa'ee ijaarame. Garuu Itoophiyaan tokko taate sablammoota addaan qooddee kaanii fi haadha deesse isa kaaniif immoo haadha buddeenaa taatee jiraachuu hin qabdu. Mee ilaalaame Itoophiyaa tokko jedhanii ijaaruu fi haadiyaa kabajuu qabu. Safuu isaanii eeguu qabu. Oromiyaa
Sidaama, Haadiyaa, Walaayittaa, Sumaalee, Affaar, Tagaaruu jechuun adda qoodiinsa miti. Isaan garuu adda qoodiinsa jedhanii yaadu. Carraa argataniin hundi isaanii jecha tokkoon gadooduu fedhu. Dhugaan jiru garuu awwaalcha Oromoo irratti, awwaalcha Haadiyootaa irratti, awwaalcha Sidaamaa irratti Itoophiyaan hundooftu umurii hin qabdu. Yoo sablammoota kabajje qofa turmaata dheeraa, nageenya, misoomaa fi guddina itti fufiinsa qabu kan qabaattu. Itoophiyaan Oromummaa koo hin simanne anaaf haadha ormaati, haadha biddeenaati. Nuti dargaggoon Oromoo dardaraa fi shamarran hundi keenya harka wal qabannee kaanee jirra. Eenyumtuu addaan nu qooduu hin danda'u. Tooftaa kamiin iyyuu yoo dhuftanii ammaan booda abadan hin milkooftanii. Dhadhaa abidda bu'e. Sin gonfa jennaani nan mari'adha jette jedhan jedha Oromoon. Yoo nama taatanii fi akka namaatti kan yaaduu dandeessan ta'e waliin jiraanna. Sagaleen isaa baay'ee ol ka'aa fi miira guddaa fi ho'aa keessa galaa dhufe. Ammas har'as akka kotte duudaatti kan yaaddan yoo ta'e nurraa godaanuu qabdu. Ulfina hin beektanii. Isin akka foon waraabessaati. Daaraa hallachuu keessa gangalachuu barbaaddu. Nuti akkasitti hin jiraannu. Ija babaasaa faaruu kiilolee marbaa faarfachuu eegalee. Nagaatti Itoophiyaa, nagaatti haadha ormaa. Nagaatti Itoophiyaa, nagaatti haadha ormaa. Nagaa sitti dhaamti ijoolleen Oromiyaa. Nagaa sitti dhaamti ijoolleen Oromiyaa. Osoo inni faarfachaa jiru poolisoonni lama karaa boodaan dhufanii qabuuni harkisanii ba'uuf wallaansoo qabuu eegalanii. Obbo Lamuun kana gidduutti isa dhiisa, yoo feetanii anaan qabuu dandeessu jedhanii gidduu seenanii. Namichi siivilii uffatee poolisoota waliin dhufe tokkos hoogganaa ta'uunsaa hin oolu. Obbo Lamuun akka to'annaa jala turu ajaja kenne. Lamaanuun isaanii Badhaasaa fi Obbo Lamuun fuuncaan yookaan kaateenaan walitti hidhamanii hoggaa ba'uuf gara foddaa mil'atan mooraa eejensii qormaata biyyoolessaa keessa bakki iddii buusan hin jiru. Loltoonni hedduudha. Konkolaattonni lama dabalataan loltoota fidanii dhufanii tarkaanfii ariifachiisaatiin fuula isaanii gara daandii guddaatti galagalanii dhaabbatanii. Loltoonni konkolaaticharra jiran gara kallattii arfanitti galagalanii xiyyeeffannaa guddaan dhaabbataniiru. Meeshaa guddaan zuu jedhamu konkolaataa isa tokkorra, konkolaataa isa biraarra immoo moortaarri kiyyeeffameera. Kan nama ajaa'ibu garuu meeshaa zuu jedhamu waajjira paatriyaarkii biyyoolessaatti kallattiidhaan kan xiyyeeffate ta'uu isaati. Da'oo waajjira eejensii qormaata biyyoolessaa hunda jalatti loltoonni tuulamanii jiru. Raajiidha. Lola baadimmee mootummaa Eertiraa waliin taasifame illee hanga kana of eeggannoo fi qophiin kan taasifame hin fakkaatu. Ameerikaan illee Osaamaa bin Laadeniin biyya Paakistaan magaalaa
Abootaabaan keessatti gaafa ajjeeftu hanga kana qophoofteetti jedhamee hin yaadamu. Xiyyaarri waan hin jirreef tarii uummanni karaa irra deemu hunkuramaa jira. Gara waajjira eejensii qormaata biyyoolessaa kanatti ce'uun gonkumaa hin danda'amu. Kallattii waajjira paatriyaarkiitiin illee darbee daraba eeggatanii darbuun dirqama. Daandii inni gamaa waan cufameefi namni ol deemuuf gad deemu karaa tokko qofarra deema. Daandii gama paatriyaarkii biyyoolessaa jiru sanatu jechuudha. Innis taanaan xiqqoo takka turee cufame. Kanaafuu daandiin kiiloo 4 yookaan daalattii irraa gara kiiloo 6 yookaan caffee aannaniitti geessu akkuma waliigalaatti cufame. Poolisoonni illee akka barbaadanitti sirreessuu hin dandeenye. Kanaafuu oliif gadi socho'uun ni dadhabame. Uummanni heddummachuun karaa guddaallee ni cufe. Waan ta'aa jiru kana sirriitti beekuun hin danda'amu. Kan beekus hin jiru. Hundumtuu ni gaafata. Waan itti fakkaate dubbata. Walitti guunguma ni asaasa. Bu'uuruma kanaan namooti lama Isaayyaas Afeworqiitu qabame jedhu. Akkamitti dhufe? Waan hin fakkaanne. Bakki kun natti hin dammaqamu jedhee taa'a kaa? Akkamittiin hin qabamu? Mukaaf baalli loltuu ta'ee hin agartu? Isallee dhiisi. Tokko shaneen hundumtuu gurmaa'ee jira. Atillee yoonaa loltuudha. Namoonni biraan ammoo ministeera tokkotu baduuf ka'ee qabame jedhani. Haa cala'u kaa? Kan aangoon nan geenye jedhu baay'ee miti. Ta'es namni walqixa. Dandeettii ministeera ta'uu yoo hin qabaanne hoo? Dandeettiin maal godhaa? Hin barbaachisu hin jedhamne. Inni guddaan amanamummaadha. Ergamaa gaarii ta'uudha. Garaaf buluudha. Fedhii ofii qofaaf deemuudha. Haadha ofii dabarsanii diinaaf kennuudha. Waggaa 20 fuula duraa weellisaan tokko maal akka jedhe beektaa? Hin beeku. Haadhoo kootu na ganee obboleessi koo horiin diinaaf na kenne jedhee faarfate. Sirban jedhamu kun faaruudha malee. Isallee dhugaa keeti. Baay'een isaanii ergamtoota. Kan ittiin jedhan raawwachuu malee waan ofii jedhan hin qabani. Kan bade jedhame jiru eenyu akka ta'e beektaa? Kana gidduutti poolisiin uffata heeraa uffate tokko sagalee ol kaasee raadiyoon bakka biraatti ergaa yeroo dabarsu dhaga'ame. Hooggantoota ABO lamatu qabame jechuun isaa gurra uummataa bute. Battalumatti wal ga'ee bilbilaan biyyattii keessa qofa otoo hin taane addunyaa mara wal ga'ee namoota qabaman jedhaman kana ilaaluufi jecha uummanni bakka sana jiru socho'uu dide. Gama mootummaarraa gammachuu guddaatu mul'ata. Oduun addunyaa wal ga'ee. Aljaziiraan eenyu akka isaan biraa qabame yoo gaafate illee oduu imaanaa ABO olola sobaa akka ta'e ibse. Miidiyaaleen adda addaa dhimmicha mata duree taasisuun qilleensarra oolchanii. Oduu imaan kunis dhimmichi soba ta'uu fi daba kan biraaf afarsamaa kan jiru. Oromiyaa Oromoota hidhuuf shira dalagamaa jiru. Kiyyoo haaraa qophaa'ee ta'uu ibse. Umuriin teknooloojii haa dheeratu malee
kan moobaayilii isaa irratti arge hundi waliif dabarse. Gochi kun qaama mootummaa waan hin gammachiifneef neetwoorkiin akka citu godhame. Akka hin miliqne waan addaa akka hin uumamne ajaji cimaan akeekkachiisa waliin darbuun sochii jirurraa hubachuun nama dhibu. Bagidduun waan ta'aa jiru hoggasuma hooggantoota isaa Ameerikaa jiraniif gabaase. Egaa akkuma dhaga'aa turtanii bagidduun kan hojjetu waajjira eejensii qormaata biyyoolessaa keessa malee Ameerikaa miti. Garuu waan ta'aa ture kallattiidhaan hooggantoota isaa Ameerikaa jiranitti gabaaseera. Hooggantoonni isaa Ameerikaa jiran kun eenyu? Bagidduun waajjira qormaata eejensii biyyoolessaa kana keessaati maal hojjetaa? Ergamni isaa hoo? Badhaasaa fi obbo Lamuun akkam ta'uuf jiru? Poolisoonni hanga kana dhimmamanii naannoo sana maaliif marsanii? Hanga karaanii kiiloo 6 kiiloo 4tti gad deemu yookaan immoo 4 gara 6tti ol deemu cufamutti daandiin hanga cufamutti maaliif amma kana of eeggannoo cimaan godhame? Dhimma kana duuba maaltu jira? Badhaasaan, Barraaqaa Booruu, Bijigaan, obbo Lamuun, Caaltuun namoonni kanaan dura turanii gara fuulduraatti maal ta'uuf jiru? Gabaasi bagidduun Ameerikaatti gabaase kun maali laata? Kutaa itti aanu keessatti bal'inaan dhiyaata. Hangasitti sheerii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Oromoo mara biraa akka ga'uu fi hiriyoota keessaniif qoodaa. Ulfaadhaa. Isin jaallanna.